Abbaada bareegash. Ini mau apa? Tak. Ini dukku beru kesan kesa. Lancar rumah gini. Akam lachan kini agak macam tu. Maaf, dah berani sih ni. Tokkummaa kunjung. Gua semua tokko ada komunikasi. Iya na. Ame tol atmal tu ada mek. Komunikasi nyawa? Bah. Gara kana sinukuba gara samura ru communication. Pari. Nergawui. Maya mamna terima tani sen. Gara samu yote gara berarti demo nanti sasi ya. Dokter? Kesini nanti kuai. Nergawui. Argan je na malu je teko faltu. Dokter. Ha? Dokter? मैं मालूम कुछ आता है Kan dia sentuh ko bay anum tu mal tin inaga renture mal kanuma mal ko sitok nanu sinjirata ti bala macam abwe mal dabatan bala ko mari abid debu itu ni bala dua dai balanjir ribu nanu jiran ko fari ndu barat bu onno ndu barat bu ilkanuma mal sinal kate ilkan male mo ambra nagare ni gara beraka gabina na kenu deman garu bola kana kiesanu deman me manta to oh angkolle kan dubbata muda nanu kuni direda wala ma somale sene dina tu mora chapse sene kana duwe mo ichiti kabachuladda asimba tila bubi kon ke yunar gama mulla de ije kabachula aso me mama ra takasate be Dokter inni baay'ee dubbatamu bara ijoollummaa koo waraana keessan ture rasaas asiin galee asiin bahe asiin galee asiin bahe fulmaata barbaacha dhuftanii tole dhukkubni keessan amma ilkaanii jechuudha maaliin argama gaaffii dhaabata ilaa maal isinitti fakkaate ilkaanii tokko birrii 15,000 meen kee ol qabii lama haasa'u lama haadhuma isaayyuu lamaan kee lama taanaan 30,000 si galaafata ankee hoo tokko 10,000 si galaafata jechuudha walumatti 45,000 qabdu ismi warqii moo ilkaanicha maaliitiin nu dhaabdan wartabiyyan dokter akka sabaatu qabnaa reenu akka sabaatu qabna maanni siidaa naa dhaabaan jedhee ilkaan kee naa dhaabaan jedhee maaya ni jiraatti siidaa dhaaban jiraatti siidaa akkasii dhaamuu barbaaddaati jirru no jiraatti silammoo jirraaru jiratti warra du'ee fi dhaabdaniittu isinii nuumiti warra nan dhaabaa fettaniif immoo dhaabdaniittu nuunoodha rakkoo hin qabu ilaa obboloo tokko ani waan biraa nan haasofsiisina ani darbee yoo inni haasofachuu barbaadu ta'e hiriyaa kootti isinii barreessuu fedheen ani ogummaan koo kan ilkaanii miti dhukkuba garaa keessaa kan koo dhukkuba garaa keessaa yoo hin qabaanne ta'e gadi ba'uu dandeessu. Isuma garaa qabnaa. Tokkoffaan isa garaa keessa. Garaas dhukkubsattu isin garaas. Isa miti himachuu sodaanne asumaa jalqabna gara keessaatti sin. Maarree dhukkuma wal tursee wal fide kaas. Gosa dhukkubaati. Gosa dhukkubaati dhukkuba hunduma qaba. Akka ganda keenyaatti iyyuu. Meeti maal taate mee dhukkuba isa dhukkuba. Egaa dhukkuba qabu egaa waan dubbatamu miti dootee.
Doktari waa mancitiin iyyuu haasamuudha. Amma ni garuma fayyaa ma'uun qabu. Egaa addatti immoo gara galgala kanatti nama bira ta'e wuceessuun hin dadhabin. Namumtuu na baqata irri barrabu namni na bira buleennaan akkasuma mataa godha akkasuma xiqqoo akkas godhadheennaani garaadha keessa hin taphata. Jaabboo jooteetu waltajjii irra ba'ee taga. Imimmaan jaalalaan yoo barbaade immoo hin geeraras akkuma inni akka inni godhatu naan galu. Inni hagamee darbee immoo nyaata kanatti nyaata amma nama butee qaqamsu fakkaadha. Nyaata kanatti nan koodha akkuma sooressaa na godha. Ilaalee achumatti darbee mana deddeeffachiisa. Ganama tun ciree nyaatiin ijoollee bukkee dhagaa nyaatee dhufe kun jedhanii achumatti yoo hin buna dhuge immoo nama qoricha ramaa dhugee dhagaa. Nan laba kana keessa. Tole siin akkabsi godhu. Aannan gaafa dhugu aannanumatu aannanuma nama qabbaneessutu abidda caalaa na guba. Abidda caalaa na guba garaacha guba. Asitti na hudha sakatta'umsa jira. Asittis akkasuma asii gaafa as ga'u daandii isaa gadhiisee gaafa kasi bituttuma ta'e dhika. Isa fakkaata ina xulfaata magaraa koo keessaa yoo itti fakkaata. Banamee ilaalamaa keessa. Tole dhukkumi keessan gosa tokkodha. Kanaaf isa natti dabarsee garuu waan ta'e. Lamaan keessa yoo dhukkuba qabdu. Situ natti dabarse. Na dhaggeeffadhaa lamaan keessa yoo dhukkuba qabdu. Ilaa amma qoricha isinii kennu moo limmeedhaan isinii kennu kamiin filattu? Ui ani limmee kanaan hin jaalladhu. Limmee kun ani limmee. Laftu keenya qoricha furanna kanaaf ani akka qorichi ani qoricha fudhu. Na dhageeka yoo dhageenyu guyyuure ani kana isin jechaa rooma. Yoo qoricha furanne garaa keenyaaf iyyuu gaariidha buddeen nyaachuun nu gaafatu nyaata dabalataadhaan isin jechaa. Ani qoricha dhageeka yoo dhageenye moo kaati sina dhageeka maaliif isin jechaa qoricha fudhachuun marfee horachuun si dadhabsiisas darbee immoo si waraanuu isaaf dhukkuba biraadha. Na dhageeka yoo dhageenye wayyuu reena dhageeka. Maaliif bishaanii liqimsisa sabitee kanaaf qoricha fudhattee na dhageeka wal dhagaa wayyuuma yoo qoricha fudhadhuuti. Ati si naamanii yoo bishaan jiraate miti bishaan jiraate miti kan bishaan liqimsitu. Limmoon isinii dhuu danda'a kanaaf bishaan dhugii bishaaniin liqimsuu si wayii. Hin barbaadu isa kan maal jechuudha naama dhiqaa naaf otoo hin dhageenyu taanaan yoo callisaa. Ani asitti wal falmaa jedhee kan isin gaafadhu. Qoricha moo limmee isinii fooyya kan hin gaaffiin kun kan duwwaa ture. Bishaan lagaadhaa maaloo keechi kaayitii maal isinii fooyya? Meesiif maal sii fooyya? Maal dhukkuba biraa natti kaaftanu? Dhukkuba biraa natti ka'e. Maal barbaaddaa hin jedhu? Ani dooktar egaa kanaaf egaa dooktar qorichuma kana na wayya jaalladhee immoo miti marfee kana tokkoffaa eessa koo waraantu gurra kana kee waraantu nakeetti cabuureema natti lafeetti rukutamee cabee nakeetti na fuureema marfeen kun qorichuma naa wayya. Haa ta'u. Ani dooktar limmeedhaan naa wayya maaliif qoricha gaafa liqimsu gaafan kaleef jedhee liqimsu garaacha na luqqisee na fixe. Asitti faabrikaan masaa banamaa jira jechuu dandeessu. Qorichi wal ga'e. Gubadhe keessi koo. Kanaaf limmee naa wayya. Baay'ee nama dhibdu. Siifis limmee sii kennuu nan danda'a. Siifis qoricha sii barreessuu nan danda'a. Garuu baay'ee nama dhibdu isin. Dhukkubni keessan tokko. Gosi dhukkubaa keessan tokko. Isin tokko. Garuu limmee naaf wayyaa qoricha naaf wayyaa. Inni guddaan fayyuu keessanidha. Kan barbaadamu. Qoricha asii isiniif kennu caalaa walii galtee keessanidha kan isin barbaachisu. Jaalala isin gidduu jirudha. Olutubuu isin gidduu jirudha. Utuu dhukkubi keessan gosa tokko ta'ee jiru akkamitti? Utuu dhigi keessan gosa tokko ta'ee jiru akkamitti? Limmee naaf wayyaa qoricha naaf wayyattanii wal falmitu. Dhaggeeffadhaa isinitti himu. Isa dooktarii isinii kennu caalaa isin wal jaallattanii kan caalu. Na dhagaartu kanaaf qorichi keessan inni guddaan jaalala tokkummaadha. Utuu wal jaallattanii qoricha jaalalaa liqimsitanii jarmi isin keessa jiru dhukkuba isin keessa jiru hunda isaa harii baasaa ture. Garuu isin asteessanii limmeedha qoricha maaloodha. Kanaaf inni guddaan jaalala keessanidha. Yoo isin wal tubdanidha. Qorichi jaalalaa moo jiraate nu laattu? Meeqannoo? Ilaa ammas isin hin galee jechuudha. Yoo isin wal tokko taatan yoo isin wal tubdan dhukkuba isa kan caalaa kan isin walitti maayii taatan wal dhiibuun keessan
wal mormuun keessan wal falmuun keessan dhukkuba isa guddaa dhukkuba qoricha hin qabne taa'edha. Kanaaf wal ta'a tokko ta'a. Yoo wal taatan dhukkubi kamiyyuu mo'achuu dandeessu. Inni guddaan fayyuu keessaniif immoo tokkummaa keessanidha. Kanaaf tokko ta'a. Ana duraan dhukkuba kana kan natti fide jira. Na lola ulee kee. Waliin lolinaa tokko ta'a wal dhagaa. Na dhagee jira. Ati na dhagee. Atis beekumsatti qabdu jira. Atis beekumsatti qabdu jira. Wal dhagaati beekumsa keessaniin qoricha barbaada. Gaasa na fayyummaan gaana gama. Kanaaf tokko ta'a xumureera. Amma marfee waraana duyan. Isinitti meeraan qoricha isinii kenneef. Yoo barbaadde atis marfeedhaan fuddu, atis yoo barbaadde qorichaan fuddu. Qorichi keessan garuu jaalala tokkummaadha. Ana moo wallaa jaalaa jiraanna. Akka fayyu. Atoo fayyinaan barbaaddu? Hin barbaada. Qorichi keessan tokkummaadha jaalala. Kanaaf tokko ta'a wal jaalladhaa. Kanaa jechuun qoricha isinii barreessus limmeen isinii kennus hin qabu. Yoo barbaaddan abbaan barbaade limmeen fuddu, abbaan barbaade qoricha isaa fuddu. Inni guddaan garuu wal jaallachuu keessan qorichichi jaalala akka ta'e bara. Kan isin dhukkubsattani garaacha. Garaachi maal irraan dhufa? Aariin immoo maal dhufa? Wal dhabuu keessan irraadha. Ati isa aarsita, inni si aarsa, wal aarsuu keessanidha. Jaalalli isin gidduuraa badeera. Qorichi garaachaa immoo nagaa ta'udha. Amma naaritti waan garaachi isin dhukkubuuf hin qabu. Kanaaf tokko ta'a. Wal hin aarsinaa, wal gorfadhaa. An kanuma hin jedhaa yoo gara biraattan gara biraa deemtanii barbaadachuu dandeessan. Eessa yoo deemaa garuu qorichi keessan tokkummaadha. Kanaaf isiniin barreessaa yoo barbaadde ati qoricha hin barbaadettanii qoricha isaa liqimsi. Ati wal limmeen hin barbaadette limmeenaan booddatis. Inni guddaan limmeenis fuddu qorichaanis fuddu inni guddaan fayyuu keessanidha. Karaa karaas ba'a barbaaddan ba'a tokkummaadha inni guddaan. Kanaaf